sinjedhu maan jedha. Dhaggeeffadhaa. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu Mootummaa duwwaadhaan Waaqayyoo itti galuu gala danda'u. miti. Amiin. Ameen. Haleluuyaa. Miirra waa'ee namantaa yoo asirra Yesuus iyyuu sin kaadee bariin talakoo asitti yaa gooftaa naan jechuu duwwaan mootummaa waaqatti galtu miti. Gooftaa Jaalala kun jedhi abbaa maali? koo isa waaqarraa nama raawwate duwwaa. Ragaa bareeduu nuuf fidde bareedduu isa wallaahi. Walitti nu gale bokka ajaa'ibaatitti. Yaa gooftaa kiyya akkana naa godhi. Yaa giiftii tiyya maaramii akkana naa godhi. Yaa gooftaa kiyya si kadhadheeti. Yaa Yesuus akkana bada si ani sin beeku sitta si beeka gaafa san. Deemi sinarraa. Deemi narraa sin jedha. Deemi waaqa kee waaqachi. Namni ana beeku isa na erge sanis beekuu qaba siin hin jenne gaafa san. Isa san maaliif qabatteen deemis sin jedha laa gaafa san. Badi ati eenyu sin jedha. Akkam ragaa bareedduu isaa nuuf fidde mucayyoon. Eeha. Masii kokootu keessa barbaaddachuudhaatti natti fakkaata miskiina wallaahi. Aishi biree Maal jette? masii Akkamitti dubbiste? ragaa nama fidatte tataa turtee irra si deebi'u. Dhageenya jarannatti dhufe. Ishi dhaggeeffadhu irra si deebi'a. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Ameen. Hadeewwi lafti taabiliin alahiin baacar. Akkas jedha. Anti demmoo keetu maxxabbinyoo. Asirraa amantaa ortodoksii kan dubbatu lubbu Yesuus iyyuu asitti yaa gooftaa naan jechuu keessanii ni toon taane jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatutu mootummaa waaqatti galaa jedheeti isin warra yaa gooftaa yaa Yesuus yaa abbaa koo jechaanii olta warra Yesuusin waaqessaa oltan Yesuus waaqettanii Yesuus gooftaadha jettanii waaqessitan isin kaade Yesuus lafa kanatti jechuudha. Ani isin hin beeku jedhe. Mee eessatti waa'ee amantaa ortodoksii lallabee as keessatti waa'ee amantaa ortodoksii kan ibsu maaltu jira? Mucayyoon kun keessa deddeebiiti abboo hafuura keessaa nama baafti biree. Biliyoon laa ijoollee keenya inni suni. Bireen kun Biree waan. Jirtaa biree akkam nagaan siif haa ta'u. Reetti keenya yeroo tokko nama muddama gaafii ati amma muddamaan hin deemtu haadha. Muddama feenu nuti nama muddamu maal hammaama seete kan gortee daftee fincooftee baatu. Mana keenyatti muddama feenu hin Dhugaa dubbattu suuta dubbadhu qas jedhi ilaala. Muddama nuti hin godhina. Ancaan hin jedhini akka kunoo Biree kiyya Wannoodha mixaa nama gubduu san. Xinnoo ilaalla sas. biree kas gabbaan. Dhugaa dubbattu Amma gaafa muddamanii bar gaafa seenan muddaman dafanii seenan amma manni keenya akkasumatti tasgabbiin itti yaaddee seente gaafattee yoo gaafatamtee dhalatti muddamaan hin taatu maal amma masti fakkaate redoo. Sabboon tokko buufe. Ayyee biree jirtaa? Miyuuti irraa ka'ee lubbu. Hin kuttaniire wayyaa akkas wabii. hin dubbatinaan hin jenne maali? Amma mucayyoon baatee jirti waan ta'eef dabaree si laannee nagaan siif haa ta'u akka Galata waaqayyo akkam jirra nagaa. Ayyee Maalidha? Amantaan kee wabii? Sirrii goote. Amantaan koo ani ortodoksiidha. Amantaan akkasuma amantaa haadhaaf abbaa kootirraa dhaalee mucummaa guyyaa 80 argadhe jechuudha. Gaafa eenyurraa dhaalte yoo masiin jedhan amantaa kee qofa si gaafachaa ሲጀመር አንቺ የሰውን Ortodoksiidha amantaan koo mucummaa guyyaa 80 argadhe jechuudha amantaan koo. ምትስቂው ማነሽ? gadi buusaa giiftii kan jettu kan yookiin mootii irratti qaba. Horii akkuma horiitti ol seentee iyyiti mucayyoon. jechuun amantaan kee maali gaafa sin jira akka mana amantaa ortodoksii keessatti አንቺ ስለ barannetti ራስሽ ሃይማኖት ወቅ እንጂ ስለ ሰው ሃይማኖት አያገባሽም። giifti qoy Hara qassi beenjii. Hinnaa jechuudha amantaa ortodoksii amantaan kee maal jettee gaafa na gaafattu akka ortodoksii keessatti baradhetti jechuudha. Mucummaa guyyaa
saddeettamaan yookaan afurtamaan arganne jechuudha. Isa sin gaafanne qoe lubbuu isa booda naa ibsita amma kana si gaafadhe amantaa kee bichaa naa fi miisiin jedhe Eko ortodoksiidha kan amantaan kee maal jettanii gaafa gaafatamtan akkas jira deebisa waan nu jetteef amantaan kee jechuudha. Wabii. Itti fufee boolatti kosi dhagaan jira ayyaan sirriidha amantaan kee ortodoksiidha eshi. Esh koppii linkii godhaamee manni qaqqabaa jira waan ta'eef taap koppii linkii godhaa hundi keessan iyyuu. Esh wabii. Ortodoksii eenyu ta'e siin jedhe? Ortodoksii qaqqabaa jira mee taap godhaa jedheen sumee na qaqqabaa jira bar. Obboleetti gaafatti deebista. Ortodoksii ikko mucummaan guyyaa 8 argatte maatiin koo kan na cufsiisan mana amantaa ortodoksii nageessanii jechuudha. Mana amantaa ortodoksii nageessanii mana amantaa ortodoksii gaafa jennu mooyitunu bakka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti nu barsiisa ture mana qulqullummaa seenuudhaan itti kan nu barsiisa ture jechuudha. Yesuus Kiristoos eeyyani jireenya bara baraa isa kan nu kennuudha jechuudha. Esh qoe bakka waa'ee Yesuus keessa gali siin hin jennaan amma esh maatii kiyyatu guyyaa 80tti mana amantaa geessanii na cuuphanii jette. Otoo siin cuuphiin dura maal turte ati? Ortodoksii maan ture. Maal turte toon cuuphameen dura? Ragaa Enggidi qabdaa akka ortodoksii mana keetiif? amantaa ortodoksii keenyatti jechuudha. Gaafa dhalannu Akka mana amantaatti siin gaafanne lubbu'aan akka mana amantaatti naa deebiste toon taane wabii dhaggeeffadhu. Akka mana amantaatti toon taane akka wangeelatti naa deebise akka wangeelarraatti. Mana amantaa keessa akka barbaadan ta'an sana toon ta'in wangeelarraa akka wangeelatti naa deebise akka wangeelatti si gaafadhe. Eshi. Gaafa dhalattu maal turte naan jette miti ree? Ati toon cuuphamiin dura maal turte? Guyyaa 80 beeta kiristaanii geessanii cuuphiin maal ture amantaan kee? Way gudi. Sa'aatii sanitti ani daa'ima akkamitti an beekaa akka maal jedhee si deebisama sa'aatii sanitti. Kan cuuphameef sababni itti cuuphameef yoo ta'e na gaafadha akkasitti jechuudha. Mikinaatum kan cuuphame ni fayya. Kan jedhu sanadha malee sa'aatii sanitti ani daa'ima maalitti an beekaa takka ati islaamummaa kee akkamitti fudhatte yeroo san. Tole koppii linkii godhaa dira. Taap godhaa. Ila akkam beekta ani yoonan dhaladhu islaama guyyaa 80tti gidammoo mucummaa sillaasee fudhadhee kiristaana jechuun ni qaanfatte mikinaatum maaliif kana si miti daa'imtuu ni beeka mikinaatum dubartiin takka guyyaa 80tti dhiirri tokko moo guyyaa amantaa ortodoksiitti hin qaana beekta ana amantaa koo tana qaqqatan mucummaa sillaasee fudhateedha waan ta'eef ittiin qaana kenna taate ayyee erga ittiin qaanofne bareedduu kiyya qashtii kiyya osoon cuuphameen hin duraati maal turte? Sa'aatii sanitti koo ani daa'ima maal jedheetiin si deebisa yookaan abbootii keenya gaafadhu akkasitti ati ortodoksii keessa baate miti kana ni beekta si jammara ati iyyuu gaafii kana sumarra buna barbaadatte koo ni beekta maalan tureetti abbootii gaafadha iddoo kanatti hin beeku. Toote qoy ati abbootiidhaan bulta moo macaafan bulta? Ayaan macaafin dubbisa. Ayyee macaafni maal siin jedha osoon cuuphameen dura maal akka taate maal siin? Ana cuubamtee cuubamu akkasitti hin jiru garuu hin beeku. Abbootii gaafadhe siif hin ibsa qoy. Abbootii miti kaa macaafa dubbisi malee abbootii miti abbootiin hin deemtu haati macaafan deemtameere abbootiin nama akka keetitti isaanis macaafan deeman. Gabtushaa asuma waan hubattu keessatti hin beektu miti gaafii kanaati sammuu keettuu yaaddeen beektu. Garuu ati sun cuuphamin hin dura islaamadha. Sii galee erga mucummaa sillaasee fudhatteen booda qeesin lamaa fi daaqoliin sadii. Akkasitti amantaa islaamatti irra jiramu akkas kan jedhu. Haati tee kiristaannaatiin erga qubatee si qabdee erga kirrii sadeen bifa sadeen diimaa adii gurraachi mormatti hidhameen booda ati ortodoksii jedhamte malee duraan ortodoksiin ture mikinaatum